Gaaffiiwwan paaseejii jechuun baay'ee salphaadha. Inumaayyuu akka qorannoowwan tokko tokko agarsiisanitti gaaffiiwwan paaseejii kan isaan gaaffii qormaataa keessa galfamanii fi barattoonni akka qabxii isaanii jalaa gadi hin buunee fi barattoota sana gargaaruudhaaf jechuudha. Haa ta'uutii garuu faallaa qorannoo fi faallaa kaayyoo gaaffii paaseejii kanaatiin alatti immoo barattoonni baay'een gaaffiiwwan paaseejii gaafa hojjetan gaafa qabxii isaanii jalaa gadi bu'uu fi gaafa isaan gaaffiiwwan kana irratti miidhaman agarra jechuudha. Barattoota baay'ee kan mudatudha jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoon barattoota mudate kun sababa maaliitiin? Akkamittiin immoo rakkoo kana furuu dandeenya kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Rakkoon inni jalqabaa daayireektii riiding kallattiidhaan paaseejii nuuf kenname sana dubbisuun rakkoo jalqabaati jechuudha. Rakkoo jalqabaa maaliidha? Kallattiidhaan immoo paaseejii sana dubbisuun rakkoon isaa maalidha kan jedhu isinitti. Inni jalqabaa taayimii. Taayimii kan keenya yookaan yeroo kan keenya baay'ee nu jalaa nyaata. Yeroo kamiin? Yeroo kallattiidhaan paaseejii nuuf kenname sana dubbisuu jechuudha. Kallattiidhaan paaseejii nuuf kenname sana dubbisuun fakkeenyaaf paaseejii sii kenname sana daqiiqaa 20-30 keessee paaseejii dubbista jechuudha. Yeroo kana gaaffiiwwan biraa hojjechuudhaaf yeroo silaa qabdu yeroo of jalaa nyaachisaa jirta. Kanaafuu kallattiidhaan paaseejii dubbisuudhaan yeroo baay'ee of jalaa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo orgeeti jechuun paaseejii gaafa kallattiidhaan dubbistu jalqabarraa kaatee dubbisaa gaariitti gaafa ittiin walakkaa geessu paaseejii gara jalqabaarra yookaan paaragiraafii jalqabaarra odeeffannoo jiru irraanfatteetta jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoon kallattiidhaan paaseejii dubbisuu keessaa inni fudhatu immoo ammas inni kan biraa maal jechuudha irraanfiidha jechuudha. Okay? Ni irraanfanna maaliif odeeffannoo jalqabarratti arganne gidduu gaafa keenya yookaan walakkaarra gaafa keenya ni irraanfanna waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan immoo without targetii dubbisna. Kallattiidhaan galma tokko malee gaaffii kanaafan deebii barbaada jechuudhaan alatti dubbisna jechuudha. Yeroo kamiin yeroo utuu gaaffii kallattiidhaan gaafa paaseejii dubbisnu jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu kun rakkoowwan kallattiidhaan yoo paaseejii dubbisne rakkoowwan nu mudatanidha jechuudha isaan. Kanaafuu isaan kun rakkoowwan yoo ta'an kallattiidhaan paaseejii dubbisuudhaan rakkoowwan kun kan akka qabxiin keenya gadi jalaa bu'u kan gochuu danda'a yoo ta'e maal gochuudhaan yookaan akkam gochuudhaan qabxiin keenya paaseejii irratti akka wal qabu gochuu dandeenya kan jedhu ilaaluudhaaf inni jalqabaa gosoota dubbisaa beekuu qabna. Addunyaa irratti gosoota dubbisaa akkamiitu jiru? Gosoota dubbisaa jiran keessaa fakkeenyaaf gosoota dubbisaa kanneen akka gosoota dubbisaa keessaa iskiimiingiin jira, iskaaniingiin jira, intensiiv riidingiin jira, inni ekstensiiv riidingiin jira jechuudha. Iskaaniing kan jennu odeeffannoo dubbisa gaafa dubbisnu irra keessa dubbisa sanaa yookaan immoo meen ayidiyaa yookaan yaada ijoo dubbisa sanaa argachuu jechuudha. Mootummaatti gadi seennee dubbisna utuu taane irra keessa fakkeenyaaf paaseejiin tokko paaragiraafii 5 qaba yoo ta'e paaragiraafii sanarra himoowwan jalqabaa yaada ijoo kan meen ayidiyaa paaseejii sana argachuudhaaf kan dubbisnudha jechuudha. Inni kun maal iskiimiingiidha jechuudha. Inni kan biraa iskaaniingiidha. Iskaaniingiin ammoo reading to find specific information murtaa'aa ta'e tokko barbaaduudhaaf kan dubbisnudha jechuudha. Okay? Inni kun maal jennee waamna iskaaniingiidha jechuudha. Inni kan biraan intensiiviidha. Intensiiviin dubbisanii fakkeenyaaf paaseejii tokko guutummaatti dubbisudha. Jalqabaa kaasee amma xumuraatti ni dubbisna. Garuu paaseejiin sun maal jedha jennee guutummaa diteelii maal akka inni barbaade guutummaa guutuutti dubbisna miti. Jechuun yaada isaa guutummaatti hubachaa maal jechaa hiikaatti kennaa tokko tokkoon miti jechuudha. Garuu dubbisna intensiiv riiding kan jedhu sana. Ekstensiiv kan jennu immoo guutummaatti dubbisuu paaseejii sana dabalataan fakkeenyaaf riisarchii fa'iif wantoota garaagaraatiif gadi fageenyaan sirriitti tokkoon hiika achi keessa jiru kan yeroo beekuun duraa barbaachisuudha jechuudha. Okay, kanaafuu yeroo paaseejii dubbisnu akka qabxiin keenya wal nuuf ka'u akka qabxiin keenya fooyya'aa ta'u maal gochuu qabna yookaan akkamittiin dubbisuu qabna inni jalqabaa iskiimiingii dubbisuu qabna. Jalqaba gaafa paaseejiin sun nuu kennamu akka paaseejiin sun nuu kennameen gara gaaffii deemuu isin barbaachisu guutummaatti paaseejii dubbisuu isin barbaachisu. Maal goone iskiim goone yookaan irra keessa paaseejii sana dubbisna jechuudha. Kana jechuun odeeffannoo ijoo yookaan meen ayidiyaa yaada ijoo paaseejii sana arganna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo fakkeenyaaf
paaraagiraafii 5 qaba yoo ta'e paaraagiraafiiwwan sanarraa himoota jalqabaa yookaan meen ayyaa kan ta'an sana dubbisna jechuudha. Yeroo kana paaseejiin sun waa'ee maalii dubbachuu akka barbaade arganna yaada jechuudha. Kana booda gara gaaffii deemna jechuudha. Gara gaaffii yeroo deemnu laal reading question gaaffii dubbisna jechuudha. Gaaffii yeroo dubbisnu wantoota lama beekuu qabna. Inni jalqabaa understanding the question. Gaaffiin sun maal akka jechuu barbaade gaaffii sana hubachuu danda'u irraa eegalla jechuudha. Okay? Erga maal akka jechuu barbaade hubanne gaaffii sana immoo kiiwordii yookaan jechoota ijoo gaaffii sana irratti gaafatamuu barbaadan adda baafachuu qabna jechuudha. Wantoota kana lacheen erga adda baafannee booda maal kun iskaaningii dubbifna. Iskaaning jechuun reading specific information yookaan immoo specific information barbaaduudhaaf kan dubbisnudha miti. Amma erga gaaffii sana dubbisneeti waan gaafatamne beekna taargeetii deemaa yeroo beekna waan ta'eef deemna jechuudha. Gara kamitti? Gara paaseejii keenyaatti deemna jechuudha. Gara paaseejii keenyaatti yeroo deebinu amma maal goona jechuudha? Informationii gaaffii irratti gaafatamne sana barbaaduu jecha kallattiidhaan gara paaseejii keessa deemnee amma iddoo gaaffii keenyaatiin wantoota gara dabalee dubbisaa gaafa iddoo gaaffii keenyaa geenyu gaaffii keenya sana adda baafannee dubbifannaa bifa kanaan bifa gaaffii keenya sanaaf deebii argannaa jechuudha. Inni kan biraan ofiitiin keenya akkaataatti amanu sanarratti hundaa'e akkasuma deebisuu qabu jechuudha. Fakkeenya isinii fudhatan amma fakkeenyaaf paaseejiin suni waa'ee dhufaatii dhala namaati jedha. Waa'ee dhufaatii dhala namaa yookaan dhalli namaa kan inni argame dachee irratti bifa evolushiniitiin yookaan tirannaa suutaatiin jedha jennee afaan paaseejii sun jechuudha. Isin immoo kan isinitti amantanu lakkii evolushiniitu hin taane nama rabbitu uume jettanii amantu jennee afaan jechuudha. Yeroo kana paaseejiin suni kan jechaa jiru maalidha? Evolushiniidhaan dhufe namni. Isin immoo kan jechaa jirtan maalidha? Yookaan personal believing keessan maalidha? Rabbitu uume. Hayyee amma paaseejii sana irratti sagamii deebisuu qabdu reessi. Amma fakkeenyaaf gaaffii tokko irratti nama eenyutu uume jedhee ka'e yookaan namni akkamittiin gara dachee dhufe jedhee ka'e irratti rabbitu uume biyyi irratti immoo evolushiniidha jechuu danda'a. Kanaafiyyuu isin akka personal believing keessanii ta'uu qaba jettanii yoo rabbitu uume jettan dhabdu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu evolutionii jechuu qabdu jechuudha. Arratti jechuun yaada paaseejii sana irratti hundaa'uudhaan deebisuu qabdu jechuudha. Okay? Inni kan biraan yeroo gaaffii kontinuusii yeroo gaaffii dubbisaa irratti gaaffii tokko isinii galuu dida jechuudha. Gaaffiin tokko isinii galuu didee jedhe tilmaamaan guutuu qabdan jechuudha. Kanaafuu tilmaamaan guutuu caalaa gara paaseejii deebitanii waan ta'e mirkaneeffattanii deebitanii guutuu qabdu jechuudha. Tilmaamaan meebii kana ta'a laata jettanii guutuu caalaa paaseejii isin bira jira waan ta'eef paaseejii sanatti deebitanii ilaaltanii gaaffii sana deebisuu qabdu jechuudha. Viidiyoon kun isin fayyada yaada. Viidiyoo kana hiriyoota keessanii sheer gochuudha. Viidiyoo laayik gochuudhaan amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.